kun miidhaa takkallee hin geessisu. Maaliif asitti kan walitti qabamne sadarkaa addunyaatti jechuudha rakkoo dhugaa, rakkoo mankaraarfamaa, rakkoo dararamaa keessa warra darbineen warra addunyaaf uummata Ameerikaa amansiisuu dandeenyedha jechuudha. Dhugaan ibsamnaan karaatti sobni dhufee yookiin bakkeessaan dhufee iddoo qabatu hin jiraatu. Dhuunfaatti murtii mataa isaaniitiin wanti hojjetan namni dhuunfaa hojjete kan maajoritii kan dhugaa irratti dhiibbaa tokko illee hin qabaatu jechaadha. Kanaaf hubatanii rakkoo jiru kana jeneraalii hubatan rakkoo biyyattii akka biyyaatti hubatanii malee namni dhuunfaan itti tolee achi jiraatu hin jiraata. Isaaniif illee dhaamsa naan uummati garri caalaan bakkee jiru illee mana hidhaa keessa akka jirutti hubatee kan mana hidhaa duwwaa jiraatu qofa miti kan nuun gaafannu uummati keenya hundillee akka mana hidhaa jirutti hubachuu qabu. Yommuu qabeenyi isaarraa saamamee lafi isaallee haala gaddisiisaadhaan maqaa investimentiidhaan jedhamee gurguramaa jiru kanatti miidhaan dhala namaa irra gahaa jiru qabeenya uumamaa irra gahaa jiru gaddisiisaa akka ta'e jalmurree ibsannee amansiisneerra. Kanaaf tarkaanfii warri dhuunfaa sadarkaa dhuunfaatti namni fudhatee biyyatti deebi'u akka gaaffiittuu hin dhiyaanne dhiibbaas hin qabaanne. Irratti dabaluudhaaf dura namni biyyatti galu kun eenyu? Eeysaa dhufe, eeysaa ka'e akkamii ka'eedha gartee dubbiin guddoo. Namoonni bifa adda addaatiin qabsootanatti dabalamanii gariin waa hundinuu arrumatti kaatee taatee seenumsuma adii tokko aduu takkaatti ka bakka geessuus itti fakkaachuu jira. Ka abdii dafee kutatuus ni jira. Ka murannoodhaan bu'aa bayii qabsoon qabdu, rakkoo qabsoon qabdu qabsoo sana keessattiin dabarsee irra aada ka jirutu jira. Kaan ammoo ifumaafiin ammumaan tanaa'uu asheeta firii qabsoo tanaa nyaadhaa ka jirutu jira. Gariin ammoo ifii xiyyaaf dhabameetiin kana booda hafi argatu jeetti qabsa. Irra hedduun isaa akkasii jechuudha. Seenuma qabsoo keessattuu. Kanaaf namoonni hangi tokko ka'anii mootummaa kana kakaleessa balaaleeffatan. Kakaleessa waan inni godhe sagalee isaaniitiin walaleessanii himan. Kakaleessa waan inni godhe ummatatti gabbahanii ummata dura dubbatan. Har'a faallaa isaanii dubbatan. Sammuu isaaniitiifuu hangam takka bulanii jeetiin hangam takka walaqa. Sammuun isaanii akkamatti hirrinuu isaaniif rafamee ciisanii bulaniinis gaaffii biraati. Biraa immoo namoonni akkanaatiif kan biraatillee qabeenya Oromoodhaa lafuma Oromoodhaa fudhatanii baadha. Lafa Oromoodhaa harkatti qabatanii ittiin jiraatan kana jara kanarratti waan mirga ilma namaatiif waliidhaa taate. Ilmaan Oromoodhaa lafa isaaniirraa buqqaafamanii lafa isaaniirraa ari'amanii beelaan rakkachaadhaa jiranii dachii isaaniirraa buqqaafamanii tajuu hangam takka gurguramaadhaa jira. Mootummaanuu hangam takka amanee tajee ragaadhaa wajjin itti dhaleessinee jira. Mirgi namaatiif akka biyya san keessatti hin jirre. Jaarmoonni addunyaadhaa kan tuttuqan fakkeenya guyyaa akkasiif ibsa akkasiif bahee irratti Itoophiyaan yookiin biyyattiin san impaayarri san biyya walaba hin ta'in akka agarsiisu ragaa akkasiitiin faa jenneeniiti Freedom House fakkeenyaaf Jaanuwaarii guyyaa 13 ibsa baasee faa irratti tuynee agarsiifneetii jira. Walumaa galatti namoonni abdii qotatan kun fuula duraas numa jiraatu ta'a seenaa keessattis jiraatanii ifumaa fi rajaa seenaa ta'anii tufafanii hamanii ammoo wanni nama gaddisiisu waan gaarii kaleessa dalagan deebi'anii balleessuu isaanii umrii akkam keessa jiran namoonni kun hoggaa nuuf jennu. Gaa namni beektaa lakkuma achi umriin bultuun karaa bakka deemu ni beekamaa miti. Maqaa bareedaa kana boollatti naqanii qabeenya nama wajjin hin awwaalamneef jecha. Ifxureessuun faan gaarii natti hin fakkaatu. Warreen biraa kanarraa baratee akka seenuma isaaniitiif jecha. Oromoodhaaf ammoo abbummaan fadheehu bakka fadhe seenu. Abbummaan fadheehu bakka fadhetti yoo dhiifi gale qabsoon Oromoodhaa abadan bakka ga'uun numanan kanne ifiiji maal jee soogiddee jedhanii akkasii mee ifumaaf jedhanii odoo if eeggatanii jaa qabsoo Oromoo irraa ammoo waan hambisan tokkollee nu hin jiru. Addunyaanis walumaa galatti akkuma
obboleeyyan kiyya reefuun tana jaa qabsoo Oromoodhaa rakkoo Oromoodhaa hubatteeti jirti namoonni hangi tokko ta'ee yooniif gurgure Oromoon bilisa baate jee kan laaluu miti rakkoon kaleessa qabsaaniif kan har'aan kanaaf ni jirti hanga rakkoon sanii jirtutti wanni booda deebisuu qabsoo kana hin jiru. Tole fayyataa mee akka gaariitti ibsitanii jirtanii gaafiin isin gaafadhe isin warra amma mootummaan amma jirtu kun dararaa guddaan irra geessa irraa tokko mootummaa kana jechuun rakkina amma himattan kana hunda akka isin irra geewu kagoositi mee akka dhuunfaatti akka nam tokko tokkotti waan isin irra gee gabaabatti daawwattoota keenyaaf ibsu dandeessanii rakkina dhuunfaatti isin irra gee sababa gabaan kanaas jirtaniif jechuudha. Gaariidha bee waan ani fakkeenyaaf yeroo mootummaa ce'umsaa keessatti adda bilisummaa Oromootiif jiraachaadhaa ture irraa eegaleeti hidhamaadhaa ture. Hidhaa kana keessatti akka gara jabeenya hamaadhaan harkallee duubatti namichiranii hidhuudhaan rakkoo hedduu narraan ga'anii turanii. Kana keessatti mana hidhaadhaa kophaadhaatti faa hidhamuudhaan sammuu xiyya xiqqisuudhaan yaada si ajjeesna jechuudhaan rakkisuudhaan narraan ga'anii kan biraa immoo miidhaa qaamaa mul'ataa kanarraan ga'an ani durii akkuma nama umrii xiyyaa hiriyyaa xiyyaatti oloo fi gadoos bu'ee ceehee bahee nama waa hunda godhuu danda'uun ture har'aan tan immoo waan miidhaan wayyaaneedhaan narraan ga'e ifii xiyyaaf sosoo hin danda'u miilaanillee deemuu hin danda'u waa dhaabbadhee hanga gabaabaa deemullee marcuma wiilcheeriidhaa kan alatti kan elektiriikaatiin hin deema alatti mana keessa immoo kanneen harkaan dhiibaniin hin soso'a. Kanaaf dhakaa ulfinni isaa hanga kiiloo 80 olii faa ta'u jira na keessa. Dachii jala mana hidhaadhaa Harar Qalaa Dambaa bakka jedhamufatti darajaarra olii gad hangaan akkaan deemaa deebuu duuba uleedhaa fi dhakaa harka keessa qabatanii mudhii keessaan dha'uudhaan. Dagaan sana immoo yoo narra fute ifiifuu na bashaysaa guuturratti qabuun dirqama taati. Dagaa san baay'ee fedhan qabeetiin kana faadhaan soso'aadaa ture. Kan biraa yeroo guyyaa aduu dhoowwituu taate gammoojjii keessa bakka itti na hidhanii na geessanii dukkaana sharaa kan gartee qilleensa hin harkanne keessa na hidhanii ukkaamameellee akkaan tuna godaadhaatu tura. Gaa kan biraa bakka hedduudhatti gaarafaa keessa na baasanii halkan namoota Oromoodhaa kan afaan Oromootiin dhiigaa jedhanii waywaatan na duratti fidhaniifa isaan kanatti dabalaqaatiif yooniif nu amanuu baatti jechuudha. Kanneen na sosodaachisaa turanii fi kan boodaan ammoo mataa kiyya gubbaarra dhukaasuudhaan anaahuu na dhawanii hangaan if wallaalu takka ta'ee ganamtii bakka malee biraa keessatti bitarte. Gaa wanni hedduun isaa kana haasa'uun isumaafuu sammuu keessatti rakkoo qabaatullee dubbachuu isaanii kana hin dhiifnu wanni narra ga'e takka takkaan himee bituudhaa'uu hin danda'u rakkoo hedduudhaatiitu ture kanaan gabaabumatti amma fakkeenyaaf ani yooniif hin si agarsiise jalattiidhattis agarsiiseetu waan jira deengatti miidhaan irra geesse keessaa ilkee 12 kan hin dabee ilkee 12 akkanumattiin jalattiis agarsiise koongiresa keessatti hoggaan haasa'u jedhaa beekaman akkasumatti gadi kun hundinuu gaawwalee gama garuu miidhaan narra ga'e hedduudha hunda siidaa lakkaa hin fitu ani lubbuudhaanuun jira ilmaan Oromoodhaa tahiree akkanaa hin argatin ana biratti bar namoota fixan hedduudhaatiitu jira ana biratti namoota isaan ajjeesan qofa otoo hin ta'in kaddo'aa akkan harkanne godhanii garaa yaasaadhaan dhume meeqa akka gaffa geessanii dachii hin awwaalle godhanii waraabeessi gurratee nyaatee fi gurguruu jira namoota ammoo na biraa fuudhanii gataniitu jira namoota kan akka gatan hoggaanii fi warra reerfiroositti himnu utaalanii baanii galu isaan kun hedduun isaanii namoota garaan baqaytaan Shalaqa Geetaawwan nama jedhamu ture Abrahaam Jibriil nama jedhamu ture Sheek Aliyyii nama jedhamu ture Dachaas nama jedhamu ture Markab Gobeellee kan jedhamu Markab Gobeellee kana qofti irraa yoonii beektiin nama sosoowuu hin dandeenye nama achi keessatti miidhamee akka kiyyaa kana ta'ee
duwidaan akkanatti hoggaa deemullee dura torra kudura isa kana faadani badee utaalee badee janii reetirootti isaantu ajjeese garuu kanaaf ani amma waan irra ga'e dubbachuu faana waan isaan kana lubbuudhaan hin jirre irra ga'ee fi odoo lubbuun jiru sagaleen isaa ukkaamamtee kanaaf ilmaan Oromoodhaa obboleettii fi obboleeyyan keenya waa'ee isaanii irraa faayoon dubbateen irra sammuun na gammatti gabaabatti gaaffii ta'e deebisuudhaaf niin tuttuqe waan irra ga'e malee bal'inaan si himuudhaaf seenumaaf hin anaan miidhaan adda addaa baay'ee narra ga'ee jira. Baran 90 keessa bakka hojjetutti miidhaa siyaasaa adda addaa narraan ga'anii mana koo saamanii maatii koo waliin wajjin jiraatu bakki itti facaasanii achi bakka hojjetu baqaa Adaamarran ture bakka jijjiiree asittis naannafne bara 2005tti sochii barattootaa fi uummata Oromoo fincila diddaa gabrummaa jedhu keessatti qooda fudhatanii simtuu mata dureedhaan gaggeessa jechuudhaan lafa ni jirutti bakka hojii kootti dhufanii na qabanii yookiin laayinsii keessatti achumatti gaafadde mirga koon gaafadde waamicha tokko malee mana murtii ajaja mana murtii malee hin deemuudhaan rezisti godhe kuni gaaffii uummati Oromollee dhalli Oromoo fedhe gaafachuu qabudha yeroo hundumaa akkasaa oofamanii deemuurra jechuudha. Maaliif kan jedhu gaaffii gaafachuu hin qabne achuma irratti natti jabaatanii reeffuudhaan koo jettoota waajjira sanaa fuulleetti international organization bakka ta'etti namni kanneen ariitanii qaama koolleen kaan koorraa miidhaa ga'anii maqalaan nagashanii achittis baay'ee garmaleen ariitanii achii ba'ee bakka ture miliquu yaalee hin dandeenye amas deebi'ee harkuma isaanii galee bara 2007tti dhufanii haala miltoowwan koo yeroo 2005-6tti na wajjin hidhaman turan wabiidhaan gaafa lakkifaman mul'ate deebisanii wanta ittiin na qaban dhabaniitu waamicha addacha gabraa lafti galmeen keenya itti ilaalamaa ture biyyoota akka dureetitti addacha sadaffaa irratti qalaa waajjira kootti ergu bakka hojjetutti sadaffaa irratti erganii galmeen koo garuu kan ilaalamaa jiru addacha lammaffaa keessatti abbaan murtii nama isaanii kan ta'e qabsaa isaanii kan ta'e Asaffaa Abrahaa nama jedhamu daanyaadha bakka hin jirretti akkan qabaman addacha sadaffaa keessan ta'a inni addanaati addacha lammaffaa keessaati bakka hin jirretti bakka jiru qabamee akka dhiyaatu jedhanii na qabanii jechaadha galmeen koo waajjira koos jira harkas jira na dhaga'uu hin dandeenye gaafa dhaqee iyyatti illee na dhaga'uu hin dandeenye jedhanii achii manadha qaallitti na gashanii jechaadha qaallitti akkas Oromoota hidhamtooti kumaatamaa wal jiran lakkoofsi galmee hidhaa kooti illee baay'ee nama gadi yeroo jaja afaadhatti hidhame gara 4,000 lakkoofsi ga'e kana keessaa harki 80 Oromoo turan mana hidhaa sana keessa achittis miidhaan irraan ga'anii keessumaa qaamni koo hunda dadhabe baay'ate na biraallee kan isa bira ba'e kan dadhabe Masfin Moosisaa Rabbi buusaa maaru gifii dhiibbaa beebicha irra ga'e buusaa darbee jira. Akkasumas Abrahaam Barkeessaa Jaanaa galmeen koo isa duraa keessatti jira. Sochii fincila diddaa gabrummaa wajjin wal qabatee Abrahaam maakalaawwitti beebicha irra ga'e buusaa darbee jira. Al sadaffaa bara 2009 irratti dhufanii ammas na qabatanii kana gidduutti kan nama dhibu yeroo hundumaa jireenya naasuun jiraadhaa ture nama gabrummaadhaan jiraatu lammii biyya addaa akka ta'etti na fudhadhan ture maaliif mirgaan qabu ofirrattis amantaan qabuun ture baheef galuuf illee jira bara 2009tti ammas na qabatanii mana seeraan ala mana hidhaan beekamne keessa na tursanii achirratti al tokko baduuf jettaa hidhamtoota
Kodenes gootee baduu beekte hir'ina qabatanii baay'ee miidhaa guddaa irraan ga'anii maatiin koo sadarkaan dandeenye irratti miidhaan irra ga'ee jira. Kun hundumti baay'ee baachuudhaaf kan namatti ulfaatu jechuudha. Waan tokkotu hin balleessin ta'uu waa'ee mirga keenyaatiif haasofne qeema keenya keessatti reebamuun qalamuun buqqifamuun faca'uun carraa keenya ta'ee jira jechuudha. Namaa gadi taanee miti gamtaan jabaannee tokkummaan mirga keenya dhaabachuun hanqachuun hammam miidhaa akka nurraan ga'e nutti mul'isa. Tokkummaan hidhamtoota Oromoota mana hidhaa adda addaa keessa jiranii garuu kan nama dinqisiisu kan nama jabeessu kana kan hamilee naa ta'e ammaa sadarkaa naatti mul'ataa jiru ala kan ana waan kanatti cicha akkan hojjedhu yoo kan na hojjechiise ana bara 1991 yeruma chaartaraa sana jechaadha. Yeruma sana qabanii na ukkaamsanii bakka Mahandis jedhamu Dajjaalmaat Baalchaa Hospitaal duubatti ukkaamsanii na hidhanii achittis waan adda addaa narratti hojjechaa turanii akka saayikoolojistiin koo booda ragaa naa baatetti yookaan abbaan namni seeraa yeroo na asaayilama gaafatu biyya kanatti akkanatti metti hallucinogenic drug kan jedhamu natti gargaaramanii kunis preemptive attack waa'een Oromoo baay'isee ijaa isaan sodaachiseef dursanii attack nu gochaa turanii kunis sammuu koo dubbisuudhaan waricha namaa dudubbisu natti kennanii otoo nan hin beekin yoon iccitii beekee akkanitti himu jechaadha. Sana narratti hojjechaa turanii warichi sun immoo baay'ee na dhukkubsee post traumatic stress disorder kan jedhamu dhibee sammuu natti fideera jechaadha. Post traumatic stress disorder mana hidhaa sanatti warichi kun natti fideera. Kanaaf inni itti cichee mayoonaatti hojjeta jechaadha. Kanas kan naa mirkaneesse psychologist United Nations hojjettutu kana ragaa barreeffamaan naa kenna kanas irratti hojjetan waan isaan yeroo sana hojjetaniin ibsaa ture kana hojjechaa turanii ofna wallaalchisanii akkas gochaa turan naan jedhu qoricha akkanaatu jira isa sitti gargaaraman naan jedhan jechaadha. Lammaffaa amma code 8 kan jedhamu tokko jira. Harkaa fi luka harka kanatti walitti cabsuudhaan duubatti nama hidhuu amma hafuura baafachuu hin dandeenyetti jechaadha. Luka lamaan immoo walitti hidhuu pilaastikii funyoo pilaastikii irraa hojjetamte qalloo kan taate dhaqee amma lafee ga'utti hidhuu harki dhiigni akkasi karaa darbu dhabee dhiitaa harkin dhiitaa luktin dhiitaa reebicha mana nama dhukkubu yeroo qaama nama reeban akkanatti nama dhukkubu. Code number 8 kan jedhamu kun sanaan uummata Oromootti taphachaa jiru. Sana booda immoo naachi baate qaama kee irratti mul'atu reebamee irrallee yoo jettee namni si hubatu jechaadha. Kana wayyaaneen kan nurratti uummata Oromoo irratti roobisaa jirtu. Ani garuu Oromoo sabboonaa tokko haa tolu achi kan na kaasetu jira qaama koo jechaadha. Fakkiin qaba. Deebisii keebiliidhaan immoo na reebaa turani. Keebiliin kun shiboo of keessaa qaba. Furdaadha. Isaan immoo qaama koo na reebaa turan jechaadha. Akkasittiidhaan immoo deebisanii na reebu. Kan waan sun xiqqaate. Gara biraatiin immoo mana dukkanaa keessatti gara ji'a 3 ol na hidhanii mana takka harameen beekne keessatti
kan kornis isaa gadi jijjige mana ona keessa mana karaa keessatti ngay dan je asal ke kan ta'u jecha ganama barii so inifin dimimmisa keessa mana fincaanii na geessu natti cufu galgalammoo eedda dukkanaa'ee na baasu yeroo baay'ee mana sana keessatti koornarii tokkotti fincaa'uuf dirqameedha jecha maaliif na jalaa hin banan poolisoonni eeganillee mana kana keessatti aswiin nu qabaa jira maal balleessite jedhanii na gaafachaa turan jecha mana akkana xiraa'u keessatti maal nu balleessite kan as keessatti seedhaan amma namni tokko jira duuba kana namni haadha manaasaa haadhu morma qalee lee nama wajjin hidhame as maal balleessite tasitti hidhamte naan jechaa turan ani waan hin balleessan jiru poolisoonni isini balleessaan koo gawa oromoo ta'uudha wanti biraan jiru waan balleessan jiru jechaan ture jecha kan biraammoo sleep deprivation nama sammuun dhukkubsatee si wajjin hidhuudhaan akka rafteen bulla akka ribaan arganne si godhu jechaadha kun immoo psychological torture jedhama sleep deprivation tooftaa gara biraati jechaadha kan ittiin torture si godhamu waan biraa gaananii ragaa ba'aa kan hin ture namoota nu wajjin dararamaa turanis barreeffamaanis afaaniinis ragaa ba'aan ture fakkeenyaaf namni Tasfaayee Gabra'aab jedhamu kitaaba isaa keessatti maal jedhee ture ummata Oromoo fi hayyuu Oromoo ummata Oromoo mataa isaa akka gadi qabatuuf hayyuu Oromoo ajjeesuuf murteeffatanii jedhee fakkeenya kan kaa'ee Amboo keessatti wal ga'aniitu eenyu ajjeefne jedhanii naa mari'atan obbo Daandanaa Gurmuu moo obbo Daraaraa Kafanii ajjeefnu jedhanii naa walii galan sagalee wayyabaan obbo Daraaraa Kafanii akka du'an murteessanii garuu obbo Daandanaadhaaf isinaaf hidhanii reebanii maakalaawii keessatti mana dukkanaa iddoo jedhamu sadarkaa lammaffaasaa wajjin turre achi keessatti nama mankaraarsa guddaan dararamni guddaan irra ga'e sana booda du'a isaanii xiqqoo achi tursan malee ajjeesaniiru jechaadha yeroo baay'ee jiraachuu hin dandeenye du'aniiru jechaadha sana fa'aa ragaa ba'an warra sana warra akka dubbachuu hin dandeenyeef ragaa ba'an jechaadha. Tolaga ibsa gaarii nu kennitanii har'aaf gaafii nan qabu xumuradheetiin jiraate yoo dhaamsa gaggabaabaa uummata Oromootti walii galatti kan qabaatan taate dhaamsa dhaammachuu dandeessan jechuudha. Gaariidha ummata Oromoodha xiqqaa guddaan dhiiraadhaan hundaaf dhaamsanii nan dabarsu tumamuu fi hidhamuu biyya ari'amuu fi lubbuun odoo jirru dhabamsiisamuu kan irraa hafu yoonii fi qabsoo teenya finiinsinee bilisoomne qaba. Biyya keenyarraa lafa keenyarraa lafti qotee bulaa keenyarraa fuudhamtee gurguramuu kan dhaabbatu gaafata. Kanaafuu garaagarummaa xixiqqoo nama iddoo jirtu dhiisanii qabsoo irratti fuulleeffachuudha. Uummata Oromoo kan gabrummaa jala jiru gabrummaa jalaa baasuudha. Hayyoonni keenya namoonni biyya alaa hiree adda addaatiin dhufanis kanarratti bobba'uudha qabanii qabsoodhaan jira. Wanti hirmaatan ta'u humna keenya baruudha. Hojii keenya humna keenya baruudha. Humna keenya wallaalleeti rakkoo guddaan nama humna hin qabne garee humna hin qabne akka humna qabuutti akka qoraattiitti sodaachuudha rakkoon guddaan. Sodaa mataasaa balleessuu qabna. Isarratti yoo hojjenne qe'ee keenya keessatti mana keenya keessatti sodaachuun alaa dhufee bunni nama sodaachisu isa eenyummaa isaa challenge gochuu gaafachuu utuun irra jiru harka keenya ni taa'uudha kan kanaan nu ga'e. Kanaaf jabaannee
maalummaa keenya baruu qabna dursine jijjiiramni nu irraa ka'a. Yeroo ijoolleen keenya hidhamtu, yeroo ijoolleen keenya reebamtu ta'etti akka ijoollee kan biraa akka hormaatti uummati ilaaluu dhiisee birmachuu danda'uu qaba. Dabareen nu qabu dhufee daawwachuun qabu diinni hammin kana hubanne tokkummaadhaan iddoo tokkotti cheek godhamuu qaba wanti kun. Namni soddomii namni sadii nama soddomoo oofaa deemu haalaa uumamaati kun. Kana hubanne maaliif gaaffii uummati iddoo jirutti gaaffii sekandarii gochuu qaba. Walii isaatiin gaaffii qabu ofirraa bushee gaaffii alaa kan qaama alaatiin itti dhufaa jiru maaliif gaafatee isa dhaabuu qaba. Humna keenya baruu qabna internal kana kan nu baasu of humneessuu danda'uu qabna. Xiqqoo kanan itti dabaluu barbaadu asitti uummata koof uummata Oromoof dhaamsin kan ani qabu asumatti nu ilaalame nu we transcend gone religion ati kiristaana ati islaama ati waaqeffataadha jedhee diinni keenya akka uummataatti akkuma qabeenya keenya taargeet godhatee kenne kaayyoon isaa qabeenya keenya isaa muudu. Ijaa kana kutaadhaan amantiidhaan wal qooduun eessaanuu nun ga'u. Kanumaallee hubachiisaa ture. Ani asitti torbaan kana warra aktivistoota fi warra deeggartoota keenyaatti harka 100 keessaa harki 75 kan as turan kiristaanaa turanii kaa'ati ilaalaa jedhee namoota maqaa isaanii dha'uudhaan itti argisiisaa ture. Ijaa kana akka uummataatti taargeet kan nu godhatanii kanallee addunyaa hubachiisaa jirra. Nutis ni beekna. Ijaa kana akka uummataatti wal qabachuu qabna jedhee kan dhaamsadha. Tole egaa obbo Hussein Ahmad, obbo Abbabaa Irranaa, obbo Fayyee Irranaa egaa ilaala Itaanaa miti? Itaanaa. Okay. Tole egaa hundi keessanuu waamicha keenya kabajanii argamuu keessaniif yeroonis isin biraayis halkanii nu biraayis galgala halkan waluma keessa jirra. Egaa hedduu galatoomaa isiniin jenna. Isin dhugatti ambaasaadarota Oromiyaati jechuudha. Oromiyaa bakka buutanii waan gootan godhaa jirtanii fuulduras gaafa Oromiyaan bilisoomte egaa galanni keessan guddaa ta'a jechuudha. Rabbi Oromiyaa bilisoomte nu haa geewu. Galatooma nagaannaaf jiraadhaa isiniin jeegaa. Barayyaatee hireedara nuu hannoo keessanii fi achumaanis wal barumsa gaarii isin sadeenuu gaa asumatti isin arge tole gaa'ee nagaan jiraadhaa.